shamarran baay'ee bareedanii shamarran baay'ee bareedanii haasee meetis waan dhaggeeffadha. An hoggayyoo numayyada ganamu baranoman ada ati rafa bulta jenna anis yeroo sanatti baay'ee si jaalladha akkati na gaafattu nee gaan ture naan jette ishilleen yaa yooni fi gaafatee dhabees furmaata takka yooni fi gaafatee argatellee furmaata takka an erga gaafa si arguuti jaalala keetiin qabameetiin jira isin cimaadhaa jaarsaaf shalaa hin irraanfanne ammas jaalala egaa qoosaan kee kunnaaf jaalala egaa shaggeetuu si fudheen galaa Ansi jalle ya luputu jingame bar ankobat Ansi jalle ya luputu jingame bar ankobat ati rafa bulta riba mi'awa Anhiri banabe nahi mimidawata Anhogayu Sumayyada ganamu barnuman ada Anhogayu Numayyada ganamu baranoman ada ati rafa bulta iriba mi'awa anhiri banabi nahi mimitawa irriba kaya si Jojra ofii rafaa bulanii nama kan yaadaan uffisanii jechuun kun fafa waan ta'eef waliif beekuun waliif hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma beekamu qophii jaalalaati bakkuma jirtanitti nagayni isin haala qabu nagayaa fi jaalalli isin haala qabu isiniin jecha musigaa qopheessitoota jaalalaati qopheessitoota jaalalaa keessaa an takka Asuu Mudassiree ani immoo Isaaq Zeenootii sagantaan keenya qara jaalala akkuma beekamu onnee jaalala miidhamte kan itti wallaannuuf jaalala faloo dhabde kan falatti barbaannu akkasumas immoo xalayaawwan gara daawwattootaan barraa'ee nu bira dhaqqabe kana qindeessine kan isaan biraan geenyu ta'a akkuma turre irratti jalqabne keessatti faa jaalallee akka tasaa osoo hin beekin Aggaxaamii si jettu sana afaan Amaaraatiin ndaaggaxaamii kan jedhamtu jirti akkasasaa wayii osoo hin beekin bakka ittiin eeginillee yookaan hospitaala keessa ta'uu danda'a mana hidhaa keessa ta'uu danda'a taaksii baasii gurguddaa kana keessa ta'uu danda'a bakka akkasiitti osoo ittiin hin qophaa'in waan akka tasaatti nama mudatudha jaalalli bakka hin filattu waan akka kanaati baay'ee namatti tolti seenaan kun seenaa namoota hedduu mudatte ta'uu danda'a sis mudachuu hin ooltu nuskita maletti baay'ee waan kee kana nuskita anumatu iyyuu waan kee kana eegdoo eeggisuta ati na dara dhibat duraan dursee namni dubartiin yoo jaalalaan qabamte beekii irra baay'een dubartiidha takka takka yoo taate malee akkasitti onnee horattee jaalalli ishee ibsatu hin jiru yoo dhugaa dubbatti yoo garuu immoo dhugumatti jaalalti ishee qabdi haga amata umrii ishee guutuu dho'isuu ni dandeessi dho'isitee haga gartee sadarkaa irraanfattee jireenya biraa eegaltee bultii jaartee ilmaan dhaltee maal san booda faa yoo wal arganiiti safar zabana sanitti si jaalachuun ture waliin je'uu danda'an waan akkasiiti wanni akkasii ni jira torbanuma kana keessa waan nama mudate jira amma fakkeenya mana barnootaa kutaa 10, 11, 12 akkas wajjin baranne baay'een jaalladhaan
Nanjaalladha ana qofa jaallatan se'a isin akkasiin jaallattuun beeku. Dhaqeetti himachuudhaaf mucaan sun baay'ee bareeddi isa dhugumaa dubbachuuf taanaani akkaan baay'ee bareeddi nama hedduutu jala deddeema beekta. Yoon jaalala koo kana kee ibsadhee jedhee yookaan nama wajjiniin jirti yookaan hiree kan argachuu dhiisuu hin danda'a. Yookaan na qaanfachiisti kan jedhu akkan jaalladhee jiru sanatti of keessatti qabadhee Sambooda akka tasaa ta'e kutaa 12 wajjin dabarfannee kaane kutaa 12ffaa dhiiseen biraa sababa siyaasaatiin naannoo sanaa deeme isin barattee xumurtee gaafa waggaa tokko ture achi as deebi'u akkuma dhufeeni mucaa sana ni hiriyoottan koo gaafadhe. Gaafadhuuni akkasiin heerumte natti himan. Laal yeroo sanatti akka tasaa torban kana keessa nama kana wajjin wal karaa intarneetiitiin walitti dhufnee waa wajjin dabarsine yeroo sana xiqqoos ijallaafa beekta ijallaafumaa kan koo kan afaanatti kakaaste bar yeroo sana akkan si jaalladhuun beektaan jedheen akkam naan jette baay'een si jaalladhan ture yeroo sanaan jedheeni jennaan anis yeroo sanatti baay'een si jaalladha akkatti na gaafattu eegaan ture naan jette. Ishilleen. Yaa al tokko wanta akka kana. Yaa namatti dhufuu danda'a namoota kanatti nama duubaa nama jaalatu amma beeki nama duubaa yeroo nama jaalatu si miidhuus danda'a si miidhuu dhabuus danda'a maaliif haalaati yeroo san irra jirtu osoo fakkeenyaaf amma namni ati jaallatti san tarii nama jaalallee qabaachuu dandeessi jettee shakkitee of keessatti amanteeti. Nama san duuba haga dandeessu takka tustee jaalatta. Namoonni tokko immoo jaalalti isaanii sireeslii taatee dhugumaanuu dadhabanii gaafa gartee nama sanitti ibsatuu fedhin keessa kan kee gartee miti fedhina keessa keetii yoonii fi nama sanitti ibsadhu yoo akka argattuuf waan godhuu qabdu hunda aarsaa kafalii yoo keessisaa jeeni itti dhiyaateetiti jaalala sana. Himachuu danda'a. Al tokko maaltu jira beektaa shamarran baay'ee bareedanii. Shamarran baay'ee bareedanii. Nuti akkamitti ilaalla beekta shamarran bareedduu takka gaafa arginee jenne otuma nama sanarra jaalannu qabee namni bareedduun kun lafan teessoo tasuman dhamaa malee faa jennee duubatti deebina. Garuu nama sanatti osoo siqannee jenne namni kun kophaa ta'uu danda'a yookaan nama wajjinis jiraachuu danda'a. Gara caalu bareedina isii kana sodaata namni baay'een. Namni bareedduun nuti akka beeknutti kophaa hin jiraattu jennee waan yaannuufi kanaaf yeroo dheeraa akka isaan waan tokko si taa'immoo Finfinnee bara 2009 ture. Finfinnee keessan jiraadhan ture. Naayit kilabii tokko hojjedha. Yaanni koo baand kan jedhamu. Artistoonni nama fakkeenyaan Andu'aalam Gosaa, Joorji Abbuu akkasumas ammoo namoota hedduu shaakkisoo kana fa'aa jiroota kana wajjiniin fa'aa hojjechaa ture yeroo sana umuriin koo baay'ee jaraa gadi waan ta'eef jarri kun bebbeekamoodha. Taajuddiin Ahmad kana fa'ee. Mucaan baay'ee bareeddu tokko jirti beektaa. Kilabii sanatti dhuftee bashannantee galti. Baay'ee bareeddi. Kophaa dhufti kophaa galti. Namni itti siqachuun sodaata. Waan baay'ee bareedduuf mucaan kun nama wajjiniin jirti waan jedhe namni yaaduu fi namni isiidhaaf hin hubatu. Hanga ta'e sirboottan achirratti hojjedhu tokko sirboottan jaalalaa ture sababa sanaatiin walitti siqachaa dhufne. Gaafa walitti siqachaa dhufnee jennu gaaffii nan gaafadhe ati baay'ee bareeddaan jedheeniin maaliif yeroo baay'ee kophaa dhuftee kophaa galtaa jedhee gaafannaan al tokko bareedinni kun dhiibbaa namarratti uumaa. Ati amma gaaffii kana gaafatte namoonni kan gaaffiidhuma kana gaafachuuf fuunatti siqatanii nan gaafatanu. Bareedinni keenya al tokko dhiibbaa nurratti uumaa. Waan nu nama wajjiniin jirru faasee namni kun nutti siqatee hariiroo wayii wajjiniin uumuudhaaf baay'ee ulfaata naan jette. Dhugaadha wanti kuni. Kanaaf al tokko dhiibbaa tasa bareeduun kuni dhiibbaa akka kanaa uuma. Kun sin laallatu. Nan laallatu beekamaa? Hangami na laallata? Gaafachuuf hin deemaan bardaawwattoota keenya wanti isaa dubbataa jiru kuni hagam takka dhugaadha. Dubartoonni babbareedduun meenaa himaa koomentii jalatti egaa maaliif beektaa? Dubartii babbareedduu jettaniiti dubartii babbareedduun irra baay'een isaanii jaalallee qabanii lafan jiranii sababa jedhuun namoonni jaalatelleen ishitti siqatuudha beektaa. Sababa kanaa immoo dubartoonni babbareedduun siingilii taa'aa jiran. Yooniif immoo kun dhugaa ta'uu ta'e koomentii jala na barreessaa. Dubartoonni babbareedduun isaa qabaan sababa bareedumina keessanii dardarri adda addaa isinitti dhiyaatee jaalala isin ibsatu dadhabee taa'aa jira
singilii jirtamu hidhamtanii jirtanii koomantii jalatti nu ibsa hagam takka akka dhugaatee maaliif parsantii iddoo sun taane hanga ta'edha waan ta'eef hunda namaa osoo hin taane namoonni tokko tokko ija baasaan tokko jijjiira. Anamma fakkeenya waan kana erga sammuu kootti mucaa kana gaafadheennaan waan akkasii dhiibbaa akkanaan nurra dhaqqabaal tokko tokko gaafa jettu yoo ta'e shamarran tokko natti bareeddee jennaane maalis haa ta'u haadhiisu keessi kan koo fedha taanaan nama sana dura kallattiidhaan jaalala nama gaafachuudhaan duratti nama sanatti siqattee eenyummaa isaa kana maalummaa isaa kan namni kun akka bifa sanaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef kophaa jira immoo kophaan jiru jettee adda baafattee kaatee gaafii jaalalaa sana dhiyeessuu dandeessa. Amma fakkeenya xalayaan har'a dhaqqabdee kanaan wal fakkaata waan ta'eef keessatti sodaarraan kan ka'e akka tasaatti walitti dhufanii bakki isaan walitti dhufanis immoo xiqqoosee waan hundarraan adda akkuma mata duree hospitaala keessatti ta'uu danda'a baasii keessatti ta'uu danda'a bakka adda addaatti ta'uu danda'a waan ta'eef dhiirriif shamarran gaafa walitti dhufanu akka carraa wal baruu danda'u waan ta'eef wal baranii sana booda maaltu uumame xalayaa kana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Akkam jirtu Forex Entertainment nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti naa dhaqqabu jecha maqaan kiyya James Herman jedhama. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraati. Ani qophii qara jaalalaa hedduu takkan jaalladha. Carraa kana argadhee asirratti argamuun hedduu na gammachiise. Ani naman haalaan jaalladhutu jira. Haalli wal barnoota keenyaa ji'oota darban keessa hiriyaa kiyya tokko dhukkubee ture. Erga dhukkubeen booda gara hospitaala magaalaa Galamsoo geessan. San booda laaluuf dhaqee ergan dhaqee booda isaan bira turuun dirqama natti ta'e. San booda gad ba'ee hulaa dura osoon taa'aa jiru intala takka argee ergasii qaamni kiyya akka malee na rifate. Fuula ishee arguun osoo fedhuu garuu laaluun anatti jabaate. Haa ta'u malee ijaatee osoon ishee laaluu gara keessaa seente. Ergasii daqiiqaa xiqqoo lakkoofsisee anis gara keessaa seene. San booda gara kutaa ciisichaa hiriyaa kiyyaa dhaqe. Haadha ishee dhukkubee hospitaala ciibsan. Garuu waan ajaa'ibaa kutaan ciisichaa harmee ishee fi hiriyaa kiyyaa tokkodha. San booda erga achi waliin turree booda jimaa bitadha jedhee gara alaa bahee jimaa bitadhee mooraa hospitaalaa dura dhaabbadhe. Akka seera hospitaala jimaa gara keessaa seenuun dhorkaadha waan ta'eef osoon dhaabbataa jiru isheen sun bishaan bituuf gara alaa baate. Anis akka jimaa gara keessaa naaf seensiftu gaafadhe. Dubartii osoo hin sakatta'in seensisan waan ta'eef. Erga seensiftee booda hulaa dura teenyee waliin qama'u turre. Guyyaan sun guyyaa an dagadhu naaf hin taane. Koflaa fi taphaan haala gaarii tahiin guyyoota 5 hospitaala san keessatti wajji dabarsinee addaan baane. Haa adda baanuu malee qalbiin tiyya ana bira hin turre ammallee hin jirtus an ishii dagachuu hin dandeenye akkasumas dagachuu hin barbaadu. Jaalaltii an ishiif qabu anatti dabalaa dhufte waa'ee ishee yaaduun akkan of dagadhu na godhee jira. Jaalalti tiyya akka ishii bira naaf turtu ta ishiitis akka na bira turtuuf akka qara jaalalaa akka yaadanaaf qooddanin barbaada. Galatooma. Kan jaarsaa ta'uu keessan jibbitaan yeroo ijoollummaa maa irraanfattaan. Ati naan jedhin isimmaa jetta waan an dulloomee sitti fakkaataa. Dulloomee keessan maa irraanfattaan torbaatama ta'a umriin keessanii. Duraan umrii koo yoom na gaafatte isa nan jedhee tole naan jette erga naaf guuttee isa nan yaadu dulluman kaasin an hin barbaadu. Dugdanan kutin dulloome jettee anuusin guuta waan ati yaadde akka eebba koo sirriitti argattu yeroon si waamu dafii naa kottu. Isin cimaadhaa jaarsaaf shalaa hin irraanfanne ammas jaalala. Egaa qoosaan kee kun naaf jaalala egaa shaggeettoo si fudheen galaa. Qabeenya keessaan kan manaaf ala na mallatteessaan na fudhaa galaa. Mormii keessa moo garuu dhiifama yeroo haasoftaan maal ta'eerruma. Isin haa ta'uu kan jedhu ani hunda naa gonnaan ani teessanii. Kottu nyaata.
Abbala ta fakkaate akka isatti soolaa guddaa kaatee maareedni hankee adiin tahini mala isumarraa muraadha. Egaa daawwattoota keenya isin bashannansiisuuf haga dandeenyu xiqqishoo takka irraa xiqqishoo isiniif yaalleetti jirra kutaa lammaffaa isaas immoo itti fufna waan ta'eef al tokko namoota akkanaa yaadachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jaalala gidduutti waan taateedha. Garuu andulloomaa miti lafatti waan nafe sinseenaa namallee dargaggeessa. Dhumarratti mana ariitii waan ta'eef jecha dhumaan isiniifin dalagee ari'aanilleen egaa daawwattoonni keenya seenaa obboleessa keenya dhaggeeffatanii jirtanii maalirraa akka baratan furmaata isaaf jiru haga takka irraa dubbanna. Eegame namni waa jaalate takka nama jaalatu yoo harkachuu barbaadde jaalalatan itti ibsattee itti himattee yoo hin harkatin illeedha yaalii godhuu danda'u qaba namni. Akkasii akkuma duraan jenne wal baroonni isaanii baay'ee kan bakka hin eegamnetti hospitaala keessatti isiin akka tasaa haadha si dhukkubsiisuudhaaf achi turte inninis immoo nama dhukkubsiisuuf achi ture gidduu kanatti kan isaan wal barane isayyuu akka isaanitti wal baranan akkuma dhaggeeffataniitu ta'ee jedhee mooraa hospitaalaa sana keessa jimaan hin galu ture dubartoota immoo waan hin sakattaanee fi isiin akka jimaa sana fuutee galtu gaafate sana booda kilaasiin jarri maatii isaanii dhukkubsiisanu kilaasii tokko waan ta'eef walitti dhufeenya guddaa uumaniiru jimaa sanallee wajjin qabaani egaa aadaa keessan nutti fakkaata egaa jimaan isin biratti isiniif aadaadha waan ta'eef yeroo kanatti wajjiniin guyyaa muraasa wajjiniin turanii sana booda adda ba'anii erga adda ba'anii kaanii bilbilas walii jijjiiranii waliin dubbataa turanii walitti dhufeenya baay'ee qabu garuu walitti dhufeenya kana keessatti inni jaalala siitiin qabamee jira. Isiin garuu isa jaallattiif hin jaallattu innumti nuyyuu ammallee parsantii 100 keessaa adda hin baafanne ittiin dubbata malee akka jaallate ittiin himanne kun isa miidhaa jira maal naaf wayyaadha amma maal isaaf wayya wala akka kiyyatti wanti isaaf wayyaadha haga danda'utti yoo kan bira jiraattu tahee jaalala ishiidhaaf qabu san ibsatuutu irra caalti bareeda maaliif beektaa tarii ishiin jaalachuu dandeessi jaalachuu dhabuu dandeessi jaalalli isaa kanas irraa qeebaluu dandeessi irraa qeebaluu dhabuu dandeessi immoo bakka tanatti bakki inni xiqqishoolee itti furmaata argatu yoo jiraate yoo ni fi gaafatee dhabees furmaata takka yoo ni fi gaafatee argatellee furmaata takka yoo immoo osoo hin gaafanne osoo jiraatu tahee irra caalatti jaalalta kophaa isatti isa miidhaa deemtii kophaa rakkataa deemaanii cinqataa teeshina baay'ee keessa seenaa sababa kanaatiin immoo irraa fagaatee osoo akka jaalatuuti ishii dhabuu danda'a takka heerumuu dandeessi dubartiin sii galame teessee sinaytu immoo yoo ni fi itti himatee gaafatee ni dhabe yoo hin harkanne ta'elleedha murtee isaa qurxii isaa beekee jira jechuudha. Jaalatullee nama jaalatu takka harkachuu baatullee osoo akka hin arganne beeytu jaalachuun illee ni jira. Saniifuu haga danda'u takkatti jaalala ishiidhaaf qabu yoo ibsate bareedaa jeetii yaada. Akkasii garuu kallattiidhaan ibsachuudhaan duratti akkaataa jirti waliin dubbataa jirantu murteessaadha beektaa. Yeroo wajjiniin dubbatan nagaa qofa wal gaafachuu callisaniituma dubbachuu osoo hin taane waan jaalalaa waan tokko tokkotti kaasuu waan sana waliin dubbachuu keessatti fa'aa tariitii yookaan nama qabaachuu dandeessi nama jaallattu qabaachuu dandeessi shamarran tokko callisee yeroo siif kennitee si wajjiniin dubbatte jechuun waan qubaa jirtu sitti fakkaachuu dhiisuu danda'e waan qubaa jirtu namatti hin fakkaatu jechuudha. Tariitii si wajjiniin dubbachuun kophummaa si mul'isu nama wajjin jiraachuu dandeessi. Kanammoo kanatti adda baafattu jaalallee qabdaaf hin qabdu dura gaafattatu sin jaalladhe jechuudhaaf gaafii sana dhiyeessin maaliif namni kun jaallatee jira waan ta'eef jaalalleen qabatte kallattumaan kan itti deebistu yoo ta'e jedhee hamileen isaa baay'ee cabuu danda'a onneen isaas miidhamuu danda'a waan ta'eef obboleessi kan keenya kallattiidhaan dura gaafii jaalalaa dhiyeessuudhaan duratti hariiroo wajjin hin qabu waliif bilbilu nagaa wal gaafatu gidduu kana keessatti yoo dubbii siirraa hubachuu dadhabee jedhee kallattumaanii hiriyaa qabdaati waa'ee jaalalaatti kaasee dubbate hiriyaa qabaachuuf dhiisuu isaa adda baafatee ka'ee an erga gaafa si arguuti jaalala keetiin qabameetiin jira jedhee kallattumaan yoo gaafate jedhee wanti tokko doktorri dhukkuba keessi gaafatu malee dawaasiin argatu dawaasiin kennu waan ta'eef dhukkuba kan kee yoo himte siin doktora keeti si yaaluu dandeessi karaa lamaniinuu yaaluu ni dandeessi qaba yoo jettes isaaf yaala hin qabu yoo jettes isaaf yaala
isaaf Kanaaf deebisaadha deebiin murtee lamaan argachuu keessaa qaba. tokko. Saniifuu gaafachuu danda'u qaba, itti dhiyaachuu danda'u qaba aga dandeetti. Egaa daawwattoota keenya seenaa keenya kan obboleessa keenya qabannee dhiyaannee har'aaf akkana fakkaata. Haga seenaa fi jaalalaa fi qophii biraatiin torbeetti aanutti isiniif dhiyaannutti turtii gaarii. Hayyee namoonni xalayaa jaalalaa qabdanuu hedduun isaaniis nu bira dhaqqabsiisaa jirtu waan ta'eef xalayaa hedduun nu bira jira. Sana tartiibaan dhiyeessaa Tartiibaan dhufaa jirra. Isinis xalayaa keessan nutti ergaa tartiiba keessan ilaallee deebi'ees immoo xalayaan isin nuuf ergitanuu daawwattoota keenyaaf barnoota qabaa jennee madaalleeti kan nuti dhiyeessinu waan ta'eef kan madaalli nu biratti hin kaasne yoo ta'ee jedhee callisneetuma xalayaa keessan isiniif dhiyeessuu hin dandeenyu waan ta'eef seenaan keessan seenaa isinis irraa barattanii fala tokko irraa argattanii daawwattoonni keenyas immoo irraa hubatan ta'uu danda'uudha qaba. Namoonni xalayaa jaalalaa qabdanuu karaa lakkoofsa keenyaan nu bira dhaqqabsiisuu dandeessu. Turtii gaarii.